Ashama harka fuune kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaati viidiyoon kaleessa TikTok akkasuma YouTube irratti galaksii irratti hedduun kan keessan haala kamiin ajajachuu akka dandeenyu nuuf hojjedhu jettanii jirtu kuuwwan keessan immoo buufanne haala ittiin ajajannu wallaallee warroota jettanidha jechuudha irra hedduun kan keessanii egaati application isaa kan argannu Play keessa jechuudha. Eka Play keessa seenne search shein jenne search erga goonetii booda egaa ofuma isaatiin nu dhufa jechuudhaan buufadhe waan jiruuf open jedheetu maanan seenaa. Yaa internet kiyya xiqqoo daddafee waan hojjannidhaaf tura jechuudha. Egaati haala kanaan nuuf bana. Erga haala kanaan nu jalqaba irratti yoo maqaa keessaniif emailii keessa isin gaafate akkuma application kamitti iyyuu banama jechuudha. Akkuma applicationota kaanitti banama. Egaati haala kanaan erga nu baname booda nuti wantoota barbaadnu sana asirratti dhufnee search goona jechuudha. Bakka kanatti mallattoo kan hoggaa xunne boota searchiitiin nu dhufa jechuudha. Egaati maal barbaadna fakkeenyaaf jechuudha osoo caammaa barbaadna ta'eeti. Shoes jennetti barreessina. Shoes for man, shoes for woman. Inna isin kam talabachuu barbaadan kan shamarranii yoo ta'e kan dubartootaa yoo ta'e isa kana woman kan jedhu irratti kilik gootu jechuudha. Erga achirratti kilik gootanii booda haala kanaan isiniif dhufa akkuma argitan kanaadha. Haala kanaan erga isinii dhufee booda isin caammaa barbaadan as keessaa filachuu dandeessanii akkasuma immoo yoo shoes sneaker jettanii asirratti search gootan sneakerii qofa isinii dhufa. Shoes flat jettanii asirratti search gootan flat qofa isinii dhufa jechuudha. Kanaaf isin wantootuma barbaadan sana qofa asirratti search gochuu duwwaadha jechuudha. Sani booda erga inni akkanatti haala kanaan isinii dhufee booda haala kamii filannaa caammaa keessan quxurii keessan ni beektan jedhee yaada akkasuma uffatallee quxurii keessan ni beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf caammaa kana barbaadne haa jennuti halluu gosa hedduutu jira jechuudha. Halluu baay'ee qaba. Halluu gurraacha barbaadan ta'ee halluun isaa asuma jalatti iddoodhuma argitan kanatti jira jechuudha. Akkuma argitanii iddoowwan kanneen keessaa diimaa barbaadan taanaan diimaa irratti kilik gootanii erga haala kanaan halluu barbaadan sana filattanii booda erga halluu barbaadan sana filattaniitii booda quxuriin caammaa iddoo kana jira jechuudha. Quxuriin caammaa iddoo kana jira lakkoofsa 36 uffattanii 37 uffattanii 40 uffattanii 41 uffattanii haala kanaan jiran fakkeenyaaf 40 uffadha jechuudha. 40 irratti kilik godheen saniin booda add to bag kan jedhu kan irratti kilik godha jechuudha. Maaliif asirratti yoon kilik godhee iddoo kanatti meeshaa kiyya walitti naaf qaba jechuudha. Iddoon ani kana meeshaan ani bakka tokkotti walitti guure hundumaayyuu bakka kanatti naaf fida jechuudha inni. Erga bakka kanatti isiniif fidee booda meeshaa barbaadan sana hundi erga isinitti walitti qabdanii booda jechuudha. Ani isinumatti argisiisuudhaaf walitti guure jechuudha malee amma ajajuudhaaf miti akkuma isinitti mul'atuudhaaf jechuudha. Haala kamiin akka ajajachuu dandeessan akka bartaniidhaaf. Tokkoffaa wanni beekuu qabdanii meeshaan nuti ajajannu meeshaa birii 500 ol osoo ta'eeti diskaawunti nuuf gochuu danda'a. Birii 500 gadi yoo ta'e garuu diskaawunti nu gochuu hin danda'u. Kanaaf meeshaan nu ajajannu birii 500 ol osoo ta'e bareedaadha jechuudha. Ani amma meeshaan asitti walitti qabee 380 kanaafuu hanga 500 guutuutti walitti qaba jechuudha meeshaa biraa. Akkamitti diskaawunti akka godhan isinitti argisiisuudhaaf. Egaati asirratti dhufnee tikeetii qorraa tokko barbaanname as iddoo kana irratti jechuudha. Egaati haala kanaan halluu isaa argee filannee booda ani fakkeenyaaf miidiyamiin uffadha. Ammallee kilik irratti goona iddoo kanatti riyaala 500 nu guute jechuudha ilaalla. 524 ammallee itti dabala kabira. Akka meeshaa baay'ee yoo xalamne diskaawuntiin isaa akkasumatti nuuf firrata jechuudha. Egaati meeshaan walitti qabee 663 ta'ee jira jechuudha. Iddoo kanatti bakka argitan kanatti check out kan jedhu kana kilik gootu jechuudha iddoo kana. Waggaa ajajachuudhaaf jettan jechuudha.
Egaati meeshota as keessaa dhumetu jira. Isa sana dileet godhii jechaa jira. Kan kunis dhumee jira, kunis dhumee jira hin jiru. Kanaaf keessa dileet godhii jechaa jira. Egaati dileet keessaa goona meeshota dhuman jechuudha. Egaati meeshoti san keessa dileet goone booda haala kanaan nu fida jechuudha. Iddoo first name, middle name akkasuma iddoo last name kan jedhu wantoota adda addaa bakka barreessuun nu dhufa jechuudha. Amma iddoo kanatti hedduun kan keessan kan rakkatan natti fakkaata. Egaati first name kan jedhu kanarratti maqaa keessan barreessitanii asirratti illee maqaan keessan barreessitan jechuudha. Asirratti maqaa abbaa keessanii barreessitanii iddoo kanatti lakkoofsa kan keessan barreessitanii akkasuma lakkoofsa kan keessan koodii wajjiniin koodii biyya kamii akka ta'e bakka kana yoo tuqxan biyyi isin jirtan sun koodiin isaa isiniif ba'a jechuudha. Egaati asitti lakkoofsa keessan ni barreessitu. Asitti immoo lakkoofsa dabalataa jechuudha. Lakkoofsa dabalataa yoo qabaattani yookaan immoo kan hiriyoota keessanitti illee kan yeroo hedduu bilbila kaasuu danda'an yoo isin bilbila kaasuu dadhabdan tarii wanni addaa isin mudatee bilbila keessan illee cufaa yoo ta'e lakkoofsa kana irratti bilbilama jechuudha. Kanaaf lakkoofsa dabalataa isin gaafata jechuudha. Iddoon kuni egaati itti guutaa deemaan isin argisiisa akka isiniif galuudha. Asirratti kennaa jedheen barreessa. Iddoo kanatti kennaa. Asitti illee kennaa dhuman jedha. Akka isinii galaa deemuudhaaf asitti kennan sarmu. Asitti maqaa keessan guutuu barreessitanii iddoo kanatti maqaa keessan guutuu barreessitu jechuudha. Maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii. Egaa akkasitti barreessitee booda iddoo kanatti lakkoofsa kan keessan barreessitu jechuudha. Irraan darbaa. Asitti illee lakkoofsa dabalataa barreessitu. Asitti karaan isinirra jirtan sun maal akka jedhamu jechuudha. Karaan isin jirtan yookiin iddoo isin jirtan suni maal akka jedhamu beekuu qabaattan naannoo isin jirtan sana yookiin immoo warra bira galtan gaafachuu dandeessan yookiin immoo hiriyoota keessan kan beeku akkasuma immoo shifeerii kan keessan naannoo keessa maal akka jedhamu gaafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf istireet bakka jedhu kanatti karaan keessan maal akka jedhamu barreessitu jechuudha. Ani fakkeenyaaf iddoon ani jiru Tiriik Salmaan Alfaaris jedhama jechuudha Riyaad keessa. Egaati kanatti guunne booda asitti illee sanuma barreessan jechuudha. Naannoo ana jiru kanuma jedhama asitti illee sanumaan barreessa. Iddoo kanatti naannoo isin jirtan sana yookiin hospitaala ta'uu danda'a yookiin immoo faarmaasii ta'uu danda'a wanti beekamaan tokko naannoo kan keessan kan jiru yoo ta'e maqaadhuma sana asitti barreessitu jechuudha. Inni kun immoo iddoon kun jechuudha. Fakkeenyaaf ani Riyaadiin keessan jira. Riyaad keessa iddoon ani jiru sun maal akka jedhamu iddoon ani jiru Annahad jedhama jechuudha. Naannoon ani jiru Annahad waan jedhamuuf Annahad jedheen itti barreessa jechuudha. Iddoo kana yoo tuqxanii ofuma isaatiif filannoo isinii fida jechuudha. Filannoo isinii fida Riyaad keessa Riyaad jettan asirratti Riyaad jettan asirratti yoo barreessan Riyaad keessa eessa akka jirtan as keessaa filattanii ofuma keessanitti guutan jechuudha. Nama waan Riyaad jiruufan Riyaad jedhee asirratti barreessa jenna. Riyaad keessa naannoo Riyaad keessa jiran hundumaa sitti naa fida jechuudha. Isin fakkeenyaaf Kuwait keessa jiraachuu dandeessan, Beerut jiraachuu dandeessan, Dubaay jiraachuu dandeessan. Dubaay bakka kanatti iddoo jirtan sana barreessitu jechuudha. Kanaaf isaan booda immoo filannoo isinii fida jechuudha. Haala kanaan haaluma argitan kanaan iddoo jirtan as keessaa filattanii riisarchii irratti barreessuu qofaadha jechuudha. Haala kanaan kana paaspoortii nambar kan jedhu yeroo biraa lakkoofsa paaspoortii qabdan irratti guutaa kan hin qabne immoo bira darbaa isiniin jedha. Egaati haala saniin guuttaniitii booda seef bakka jettu kana tuttu jechuudha. Seef bakka jedhu erga tuttaniitii booda egaati ergaa guuttanii fixxanii booda seef bakka jedhu erga tuttanii booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kaashii barbaadde immoo kaardiidhaan kaffaluu barbaadan kan jedhu iddoo kanatti isiniif dhufa jechuudha. Egaati isin kaashii kaffaluu barbaaddan yoo ta'e kaashii kan jedhu kanarratti kilik gootu yoo kaardiidhaan kaffaluu barbaadan immoo iddoo kanatti kilik gootu jechuudha. Isa biraa wanti isinitti immoo barbaadu haala kamiin qannasnaa koodii eessaaf inni qannasna warroota jettan jira jechuudha. Egaati iddoo kana dhuftanii bakka kana kilik gootu jechuudha. Iddoo kana kilik hoggaa gootanii haala kanaan ifisanii dhufa jechuudha. Egaati koodii isaa SVF dha jechuudha. Koodiin shein. Egaa erga kana akkasitti kilik itti barreessinee booda iddoo kana kilik goona. Dura 590 ture.
argaa jirtu dheetana yaaraa 500 kan nu deebi'e jechuudha. Riyaala 80 nuuf qannasee jira. Egaati yoo meeshaa baay'ee ajajjanii jiraattan diskaawuntiin isaa akkasumattiin isiniif qannasa jechuun. Nu amma meeshaa xiqqoodha waan ta'eef riyaala 85 qofa nuuf qannase garuu meeshaan keessan baay'ee yoo ta'e sirriitti isinii qannasuu danda'a jechuudha. Egaati haala kanaan filis orda jirtanii bakka kana kilik yoo gootanii deemee jira jechuudha. Sanii booda guyyaa meeqatti akka dhufuu danda'u lakkoofsa keessan irratti misajjiin isiniif dhufa. Gaafa isiniif dhufu eegdanii ta'u yoo isinii bilbila kaastanii meeshaa keessan fudhachuu duwwaadhaan isiniin jedha. Egaati viidiyoo isinitti dheeresseetiin jira. Gara duubaatti deebi'ee wanti isinitti argisiisuu barbaadu koodii shein arganna kan jedhudha jechuudha. Egaati gara jalqaba gara seensaatti irratti koodii shein arganna kan jedhudha. Gara duubatti deebinee gara seensaa irratti jechuudha. Koodii shein kinoo iddoo kana jira jechuudha. Koodi kan jedhu iddoo kana jira. Egaati kana qabattanii gaafa ajajattanii bakka sanitti koodii kana naqxanii haala saniin diskaawuntii irraa qannasiifachuu dandeessu jechuudha. Egaati viidiyoon kiyyaa irraa kanuma fakkaataa. Viidiyoo isinitti dheeressuu kiyyaa guddaa dhiifaman saniin jedha. Egaa warri YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhan sabiskiraayib gochuudhaan akka YouTube chaanaalii kiyya irraa wanta hedduu baratan asumaanis ni dabarsuu barbaada. Egaa hanga ammaatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hiriyootan kan koo waan biraa gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniif deebisuuf qophiidha.